الجزيرة تضيف أيضا بأن إسرائيل طلبت عبر الوسطاء رد حماس على هذا المقترح قبل منتصرة الإسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات القاهرة صب على كيفية تحجيمه ومواجهة غطرسته وكف عدوانه. أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام يقول نبارك الرد الإيراني الذي طال كامل. أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20,000 فلسطيني من 6 كما يقال هي الأساس، ولكن الاستفادة من الموجودات تنجح. دخلوا برا وبحرا وجوا كبجمنتوتا هردوفتوتا كينيا وليغالتين دوكاسا ورانا جيوتا كودا شاني أمس غرا ديب برات ديبون بيوتا الدنيا يرويات سيفي وغرامتون إسرائيل صدمي سدي فلسطيمون نكمتوكوف ديب بسغل سياي كمانيتي دانغوان وغرا Dikarsa namuma Israelin taasifa maajru Masr dhabbata mootummoota gamtoomanii jaarmiyaalee mirga namummaa fi siviilii Masr dabalatee balaaleffachuun walakkeessa Gaazaa kan nusitti lolli cimaan har'a gaggeeffamuu fi Jeniin irratti haleellaan xiyyaarota deddeebii ta'ee raawwatamuu Israa'eliin yoo xiqqaate Filisxeemonni 20 ajjeefamuun kibba Sooriyaatti haleellaa cimee itti fufee fi maandheewwan Sooriyaa haleellaa jalqabaa fudhachuu eegaluu isaanii dubbiin guddoon ka'uun dhagahame jira. Biyyi niikileriif dhaadheessi atomii yuuraaniyeemii guddiste jedhamtee waraanaaf qophaa'aa jirtu taareen seenaa addaatiin gadi baatee addunyaa duguddaa qabachiifte. Iraan yeroo jalqabaatiif daqiiqaan duratti ani niikilerii qaba waan barbaadan fida jette. Biyyi Ayatullah Sayyid Ali Al-Kaamini Riippaabilikiin Islaamaa kana yoo jettu taareen Israa'elis taatee Ameerikaaf warri lixaa sochii kamiyyuu taasifnaan bakka jiranitti hafan wantin oolle waan hin oolle kana dirqamneet yuuraaniyeemii keenya gara dhukaatti jijjiirre jechuun Abbaas Araakchi ministeera damee alaa taareen gabaasa gurguddoo balballoomii keenya jalqabaatiin Hizbollaan haleellaa gurguddaa Maasaariyaa irratti Israa'el fudhatteef deebii kenne. Hawtiin Yamanoota tarkaanfii jalqaba Filisxeemota West Baankii fi walakkeessa Gaazaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin ka'e dooniiwwan Ameerikaa adamsuun dhagahamee jira. Sagalee mujaahidoota Al-Jazeera, Al-Arabiyaa, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, Middle East Monitor, Financial Times, Irna Tasnim, Al-Madia, MTV, Lebanon fi Washington Post, The Guardian irraa balballoomii CTN subscribe gochuun haarawaa yoo taatan nutti dabalama, like gochuun OR CTN jechuun nufaana bu'uun dagatinaa dhimbibbaa madhee liigalaatti ceenaati. رمضان كريم جنة جرا. القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن حماس تريد تقدم أظهرت مقتل الطفل أيمن الحموني برصاص جندي إسرائيلي في الخليل. أشارت الصحيفة الغربية دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية مدرعة باتجاه مدينة جنين شمالية الضفة، وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن جرافات بشكل كبير جدا اليوم. البداية كانت من وزير المالية الإسرائيلي الاحتلال اللي كانت هون كويسة أطلقت النار باتجاه أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن عدوان الاحتلال تسبب في نزوح أكثر من 20,000 فلسطيني من عملية طعن بموقف حافلات قرب مجمع تجاري. معنا الآن في الاستوديو نجوان سمري مراسلة. هذا وأشادت حركة حماس بعملية الطعن في محطة الحافلات المركزية. صلاة تراويا كما تربة موتا أوليد أندتش مسجد الأقصى صلاة مراينا فانكان كبه إسرائيل ويست بانك تول كاريمي رتيال الله ددبي فراتشون دغامي أكسما سبا سمريا في جود يهودوتا جرمان بكبو سودا فامس إجار سمنين سيلا على تيم فلسطيموتا baadiyaa hunda keessa buqqisuudhaatti kan argamtu Israa'el haleellaa dabalata xiyyaarotaaf buldoozerootaan misooma bu'uuraaf manneen barnootaaf madrasaa diiguu itti fuftee ajjeechaa maatii tokko irratti raawwatame miidiyaan The Wall Journal Street baasee addunyaa qooduun dhagahame.
kana gidduutti haleellaan loltoota Israa'eliif birgeedii Jenin akkasumas humnoota poolisoota Faataa gidduutti ta'ameen loltoonni Israa'el kaleessaa fi har'a barii 5 ajjeefamuun Filisxeemonni 20 ajjeefamuun kanneen 170 madaawaa Aljaziiraan gabaase. Gabaasa kanaan wal qabatee Dr. Maajid Al-Ansaari ministeerri damee alaa Kuwaatar dheekkamsa gurguddaa fi jaarmiyaalee mootummoota gamtoomanii fi idila addunyaa Israa'el mallattoo waliigaltee akkasumas adeemsa bulchiinsa Doonaald Tiraampiin ta'e hojiirra oolchuuf ergaa dheengaddaa Tiraamp Benyamin Netanyahuun aangoo guutummaadhaan kennameefii jira. Gaazaa tartiiba qabsiisuu qaba jedhan wal qabsiisee waliigaltee marsaa guyyaa sanbata dheengaddaa isa xumuraaf boqonnaa lammaffaa waraana Gaazaa keessaa baasutti jedhu Israa'el achi gennaan hudhaa fi danqa Gaazaa ta'uudhaan Filisxeemota kaaninuus irrattis haleellaa kaleessa sa'aatii booda raawwattee farra barii raawwatte jedhameen ji'a Ramadaanatiin Filisxeem 6 kan ajjeeste ta'uu fi kanneen 17 madeessuu fi kibba Raafaa irratti deeggarsa namummaa ugguruuf loltoota gamasitti dangaa cabsanii bobba'an irratti birgeediin Al-Aqsaa fudhachuun loltoonni Israa'el 2 ajjeefamuu Times of Israa'eliin gabaase. Benyamin Netanyahuun ibsa dheekkamsaan guutameef akkasumas jaalates jibbees Hamas qajeelfama keenya fudhachuu baannaan ibiddatu isa eeggata jechuun dhaadannoo gurguddaa Doonaald Tiraampiin itti galateeffatanii fi deeggarsa Israa'elii taasiseef waliigaltee meeshaa waraana gurguddaa Israa'elii taasisen baa giddu galeessaa keessatti Israa'el dura qaamni dhaabbatu kamiyyuu hin jiraatu. Kana gochuuf moototaaf maadheewwan Iraan likkitti roongalchinu amma humna keenya guuttannee jirra. Waliigaltee baasaa dhaabuu Gaazaa fi Israa'el gidduutti taasifamuun weerarri kutaa Jeniniif Tulkarim jaarmiyaa mootummaa gamtoomanitti barreessaa mootummoota Antooni Guutareesiif gamtaa Awurooppaa dabalateetti kan dheekkamsiise yeroo ta'etti. الغربية دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية مدرعة باتجاه مدينة جنين شمالية الضفة وأفادت مصادر من ورانا إذا كنتوا شايفين حدا من بعيد. من جانبها قالت حركة حماس أن قرار بنيامين نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب. על פי ההסכם המקורי, ישראל יכולה לחזור ללחימה Hamas wajjin sababni waliigaltee diiguu filannee fi rakkoowwan gurguddoof danda'antu jira. Jarmichi yookiin humni riphee lolaan kun maadheewwan isaa yeroon bitachuu akkasumas Israa'eelota salphisuu fi viidiyoowwan garaagaraa gadhiisuu fi haalli waliigaltee dhukaasaa fi marsaawwan ugguramtootaaf hidhamtoota walakkeessa Gaazaatii gadi dhiisan kanneen namummaa saaxilanii fi beelessuu dararuu hidhamtoota kenna gochoota seer dhablummaa ta'anii fi dhiibbaa gurguddaa nutti uumanii fi nu qaanessuu barbaadan akka siyaasatti kan inni fayyadame. Kanaan wal qabsiiseeti giddugaleessummaa yaada Ramadaana Doonaald Tiraamp wajjin haasofne wal qabsiise ulaagaa kaameef hin fudhata yoo taate qajeelfama Doonaald Tiraamp mootummaan Ameerikaa kaa'e qofaan akka walii gallu ibsuu barbaada. כי אנחנו מחויבים להשיב את חטופינו. غادرت بالفعل اليوم بعد أن كان هناك خوف من ألا تتمكن تناولات بشيء جديد. الأمر الثاني هو محاولة استعداء أمريكا على حرب. من الجزيرة بأن جرافات الاحتلال عقد استشهد منذ بدء الاحتلال حملته العسكرية. ואל תפריעו יותר משפחות, אל תהרסו יותר את החיים של gara haadha keenyatti gara abbaa keenyatti nu geessaa gocha irra deebiidhaan ammas duuchatti haleellaan fudhatamu nullee gaaga'a. Filiis hundi keessaniyyuu dhagaya nu balleessuudhaaf jira. Ugguramtoonni keenya kanaan duras akkanatti dhume obboleessa koo xiqqaas kan dhabees kanuma. Obboleessi koo xiqqaan yoo garaas hin nyaatin anis obboleessi kunis akkasumas kanneen 50 keessa jiran garaas hin nyaatu. Filiis kan uummanni Israa'el maatiin keenya beekuu qabu kan haleellaadhaaf ammas halkan edaa nurratti fudhatame hagoodhaaf lubbuun keenya ba'e. Kana nuu beekuudhaan Benyamin Netanyahuun uummata keenyaafis ta'e Israa'eliifis ta'e Musliimas ta'e kanneen biraatiifis wanni inni yaade hin jiru. די. הוציאו את כולנו, אני לא יכול להישאר. זהו, חלאס, די, נתניהו, תחתום. אם יש לך טיפה לב, تحتهم. حنا الخبير العسكري والاستراتيجي عميد إلياس حنا الجز باسم وضعه بالنسبة لرئيس هيئة الأركان.
له مردودات كبيرة جدا أمنيا وسياسيا وعسكريا أي إشارات يعطي ذلك على الاستراتيجية الإسرائيلي للقطاع تمهيدا لتحريك خطة الرئيس ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا للتمور في شمال مدينة أريحة شرق الضفة الغربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الفجوة بين إسرائيل وبين حركة حماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة. שמי עדן ירושלמי. קוראים לי אורי דנינו. שמי אלמוג סרוסי. שמי דורבנוב אלכסנדר. שמי כרמל גל. My name is أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى. أولاً الآن أبو عبيدة يعلن عدو علنا وينشره من خرائط ومخططات لا ترى وجودا. جدينوتا كينيا أمني الدنيا غيارا غياتي هبتيتي جرام أمني يوكين مو سنينيسان لدمساني بلسانيتين جنبيل فتشيساني في بوك إسان تقلن هنجراتو جراتشوس هندندو سبب نساتيس إيسان الرتي فالمتن إسن أمنك أبدانين إتتم ستاني بيل ستانيس إيبو ستانيس gochoota isirraa wattan hunda hawaasni addunyaa akkuma dammaqaa jirutti dhugaa ummata kana shira keessan saaxiluu irratti jira. العدو علنا وينشره من خرائط ومخططات لا ترى وجودا لشعوب ودول كبيرة. Abu Ubaidan hogganaaf dubbii manqondaal birgeedii Alaksaadha adeemsonni dhiibbaa fi uggura deeggarsa namoomaa Israa'el taasifte sababa akka barbaaduu fi haleellawwan keessattuu marsaawwan adeemsaa keessatti waraanni Israa'el marsaa kanatti akka Gaazaa guutummaatti gadi dhiisu yeroo waliigalamee fi adeemsi qajeelfama peentaagoon irraa kennamaa jiruun alatti Hamaas waliigaltee kana karaa diigeen tokkollee akka hin qabneef dhiibbaawwan dirqamaan nama fudhachiisan kamiyyuu abadan hintawu jechuun jala muranii erga beeksanii waraanichi cimuudha miidiyaaleen idila addunyaa gabaasaati jiru. Adeemsi Filisxeemota Gaazaa keessaa dowwisuudhaan fedhii isaanii kan Riippaabilikoota warra Juwishiif Yahudota barootaa fi itti gororaa turan galmaan gonkumaan ta'u kun ammoo kaayyoon inni guddaan hawaasa Islaamaa idila addunyaa irratti fi akkasumas Filisxeemota seenaa feenyummaa isaanii duuchaatti balleessuuf akka ta'e jechuun Rasiif Xayyib Erdogan pirezidaantiin Tarkii dubbatan. Kama biraatiin haleellaa Sooriyaa kibba irratti Israa'el fudhattee wal qabsiisee Tark kallattiidhaan waraana bobbaasuudhaaf dirqamuu isiidha. Ministeerri damee alaa kan fidanarra beeksaniitii jiru. Akka maddeen galaalchaa Tarkanaa dooluu jedhanitti Tarkiyyeen ejjennoowwan yeroo dheeraa obsuu fi ejjennoo keessattuu mana marii mootummoota gamtoomanii aangoo isaa haaromsuuf chaartarri mootummoota gamtoomanii wabii mirga jireenya siviilotaa fi walqixxummaa bilisummaa yaadaaf qe'ee keessatti birmadummaan jiraachuudha yeroon kabajamnee fi Ameerikaan sirna finxaaleeyyummaaf roga loogii qabu bulchiinsa Doonaald Tiraampiin gaggeeffamuuf addunyaa keenya mallattoo gaaffiif qaxxaamura diimaa jala kaa'ee jalatti Israa'el aangeessuun abadan gonkumaan ta'u kun seer dhablummaaf hojmaata imaammata Yuunaayitid Isteet of Ameerikaa hin ilaallatu jechuun biyyoonni liigii Arabaa Emiraat dabalateetiin akkasumas kanneen Parshiyaa Afgaanistaan Taalibanii fi Iraan dabalatee akka qophaa'an waamicha taasisuudha Aljaziiraan gabaasee jiran. xiinxaltoonni dhimma baha gidduu galeessaatti dhiyeenyaa fi haala qabatamaa Gaazaa walitti bu'iinsa Israa'elii fi Hamaas gidduu deemu qaanqeen baha gidduu galeessaa itti bahaa isaa hordofaa jiran kanneen akka Marwaan Alii Bishaaraa haleellawwan marsaa sadii erga yaalii dheengaddaa fi tarkaanfii birgeediin Alaksaa misaayilota Gaadar Gaayidid jedhamanii yaalii taasise kan Israa'eliif Teel Aviv irratti hin qiyyeeffatin jedhuu fi magaalaa Ashkelon irratti haleellaa shororkeessitoonni maadhee konkolaataa gidduu gala taasifataniin Israa'eloonni 10 erga madaaniif kanneen keessaa 2 ajjeefamanii Israa'el dubbittiin isaan duchisiise ta'uudha. Ministeerri damee alaa tooftaawwan propagaandaa ugguramtoota keenya yeroo gadi dhiisuu fi ugguramtoonni lameen keessattuu siyachi Hamaas ugguraa gurguddaa jala jiraachuun qabu Benyamin Netanyahuun gahee dhaabbachuu qaba of ilaaluu qaba Israa'eloonni kana hubachuu qaban Hamaasinuma lubbuu kenna baraare jechuun viidiyoon ugguramtoota Israa'el harka Hamaasitti argaman gadi dhiifaman walakkeessa Tel Aviivis kan hiriira gurguddaa dhooseef kaabinee ministeerota bakka lamatti afaan wal qarqabsiise ta'uu viidiyoo kana daawwannee walitti deebina. את כולנו, אני לא יכול להישאר. זהו, חלאס, די, נתניהו, תחתום.
אם יש לך טיפה לב. من جانبها قالت حركة حماس أن قرار بنيامين نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رخيص. يواصلون اقتحام المسجد الأقصى بحراسة من The hostages look like Holocaust survivors. Today شارك مئات الأشخاص في مظاهرة بالعاصمة السويدية ستوكهولم احتجاجا على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين قسرا من غزة. المصادر للجزيرة أيضا بأن حماس أبلغت الوسطاء رفضها للمقترحات الإسرائيلية واعتبرتها مخالفة نازل الفلسطينيين بمخيم نور شمس شرق طول كرم. وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيمي طول كرم ونور شمس. وقتلتوه شافوني هيك صرت أصرخ فنزلوا راحوا برضه لحقتهم أنا وصاروا بدهم يقتلوني عشان كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصنعا لتمور في شمال مدينة أريحة شرق الضفة الغربية. هي الأساس، ولكن الاستفادة من الموجودات تنجح دخلوا برا وبحرا وجوا كتائب القسام الفلسطينية وفي عملية عسكرية مباغتة تطلق بريزيدنت أحمد الشرادة هللوان دانغا دماسكوف كيب سوريا دبرانيتين إسرائيل فرات مدابن موت قام تومني دبي تكام فلتو كاكاو يرو دوماتيف كاليسا توري كاناكي كاتشيسان أتوتي إسرائيل سمر دبو ما ديوان شرور كيستوتا في إيرانين دقرمان كان في عدوتان همنوني Islamic Resistance of Iraq German keessa argaman isaan kanaaf haleellaa isaan gitutu murteessa humni Hayat Tahrir al-Sham jedhamu kan pirezidaantii yerootiif akkasumas riphee loltoota falmaa dimookiraasiifiin jedhanii waaman sosochii kamiyyuu kibba Israa'eliif kibba Sooriyaatti taasisuun qaban jechuun yoo diqqaate kiiloomeetira 25 daangaa Sooriyaatti cabsan irratti balaa gurguddaan qabamuu isaatiif haleellaan deddeebiidhaan kaleessa naannoo Damaskoof kibba Sooriyaa irratti fudhatame siviilota saddeeta jeesu erga ibsanii booda gamtaan Awuroopaaf barreessituun gamtaa Awuroopaas Oslaan akka jetteetti tarkaanfiin Israa'el seer-dhablummaaf qoqqobbiisii barbaachisaa harkirra qabuun hin barbaachisu erga jedhanii ture. Ministeerri damee alaa Raashiyaa Sargeen Laavroon adeemsi Israa'eelota of tuulummaaf ofittummaa malee namni hin jiruu fi imaammataa piroojaktii addaa maqaa Ameerikaatiin bocatanii isaan deeman weerara yeroo mootummoota gamtoomanii osoo hin ta'in addunyaan keenya chaartara mootummoota gamtoomanii jala jirti abbaa jaalatee sabbaa dhiises jechuun dubbiitti qaban. Mallattoowwan gurguddoon keessattuu saamichaaf weerara Israa'el xiqqaattee guddisuu qabna maadheewwan shororkeessitoota keessatti daa'effachuun saba Jiwish irratti dhiibbaa fidan jechuun erga pirezidaantiin 47ffaa Donald Trump dhaadatan ta'uudha maddeen gabaasan jara madaanaatiin haleellawwan Israa'el deddeebistee fudhachaa jirtu kun biyyoota hedduu yeroo dhaqqamsiisaa jiruu fi masgidul alaqsaa keessatti xiiqiin dammarra mi'oofti jechuun warri sunnaa al-jamaa'adhaa Filisxeemonni mujaahidoota obsaaf sabrii rabbii kenneef adeemsotaa fi weerara isaanii kana kan hubatan 70,000 oliin masgidul alaqsaa keessatti waraana Israa'eliin marfamanii salaata taraawiyaadha jamaan gaggeeffachuu irratti argaman keessattuu masgidota Gaazaa keessatti argaman keessaa masgidonni hedduun isaanii barbadaa'uun wal qabsiiseef sagalee guddistuu dhabamuu wal qabsiise mallattoo dibbee harkaa yookiin raash diraam jedhamuun beekamtuun gandarra araddaa gamoo caccabarra deemuun sadaata suuriif akkasumas obboro wal kaasaa jiraachuun dhagame weeraraaf haleellawwan Israa'el raawwattu si'achi dhaabbachuu akka qabu jarmeeleen mirga namoomaaf siviilii Human Rights Amnesty International fi akkasumas manni murtii idila addunyaa ICJ Israa'el yeroo dhumaaf akeekkachiise dhibba kana John Biden fi Anthony Blinken ministeera damee alaa paartii dimokiraatota aangoof baalliin isaanii dhumate irratti kan banameef yakka duguggaa Gaazaa irratti Filisxeemota 70,000 ol caalan dhumanii fi kanneen 124 madoo ciccimaa fi gidiraa gurguddaa akkasumas raafama diinagdee fi dirreen alatanii fi hojmaata kamirraayyuu beelaaf qoonqoon saaxilamaniif itti gaafataman bulchiinsa John Biden jechuun abbaan alangaa mana murtii idila addunyaa ICJ Karim Khan himata galmeefti banuun dhagahame. Donald Trump qoqqobbiin mana murtii irra inni kaa'es kufiinsa ta'uu gamtaan Awurooppaa beeksise kan jedhan gabaasa keenya baagiddoo galeessaati. سيرجي لافروف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال
وقال لافروف إن ترامب رجل الانتشار في مدينة جرمانة جنوب دمشق لإنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية. وأكد المسؤول السوري أن resilience will also give the United States a stake in Ukraine's future. Last night, Russian drones hit a house in U.S. Vice President Mike Pence is demanding European Union allies quit the Iran nuclear deal. The comments came on the second. In the past 48 hours, in a major setback to President Masoud Pezeshkian, the administration has seen the exit of two senior leaders. A Trump 2 will be more serious, more focused. To build a nuclear weapon, we could have done it a long time ago. The Su-57 Felon is a multifunctional boost which NATO allies must not have expected. Amid the chaos and bloodletting. الفلسطينيين من قطاع غزة هذا الأمر عاد عليه أيضا. İsrailli bakanların Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkili. Tel Aviv is the CNN reporter Rafael Romo. Rafael, good evening to you. They cannot have a nuclear weapon, and if I think that they will have a nuclear weapon, despite what I just said, that I think that's going to be very unfortunate for them. If, on the other hand, they can convince us that they won't, and I hope they can. All of you, and we'll start with Joachim. Do you think Iran is really trying to build a nuclear bomb, or is it only circumstantial evidence? سمعت أن الرئيس الأوكراني سيأتي يوم الجمعة. بالتأكيد لا مانع لدي إذا كان يرغب في ذلك ويرغب في التوقيع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا ترفض التفاوض. أصدر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بيانا اليوم أيضا. Intaltonni miidiyaalee idil-addunyaa akka dubbataa jiranitti itti aanaa pirezidaantii fi akkasumas imaammata dippiloomaasii fi waltajjii idil-addunyaa keessattuu jaarmiyaa dhukaaf niikilarii annisaa idil-addunyaa takaaroo Iraanii fi warri lixaa seenan gidduutti nama cimaa kan jedhamu sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti Muhammad Javad Zarif aangorraa ka'uun wal qabsiiseeti Iraan hudhaa keessa seenuu dandeetti jechuun xiinxaltoonni miidiyaalee idil-addunyaa dubbachuu irratti argaman. Muhammad Javad Zarif ergaa ministeerri faayinaansii kaleessa aangorraa ka'e ta'uun beekamaadha. Iraan keessatti qooda aangoo olaantummaa kan qaban abbaan aangoo Riippaabilikaa amantii Shi'aa Islaamaa Iraan tarkaanfiiwwan wal jijjiirraaf akkasumas haalota qabatamaa biyyattii keessatti mufiin isaan uuman kamilleen deebii akkan kennamintu himamaatti jira. Pirezidaant Maasuud Pezeshkian dippiloomaasii dhimma haleellaa Iraan irratti deemaa jiru. Jarman, France, UK akkasumas Chaayinaa fi Raashiyaan waliigaltee dhimma dhukaa niikileerii irratti haleellaa fudhatuuf yeroo waliin haasaa jiranitti nama cimaa waltajjii idil-addunyaatii fi ministeera damee alaa duraanii akkasumas dippiloomaasiif sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti Muhammad Javad Zarif yeroo kanatti aangorraa ka'uuf aangoo gadhiisuun mormii guddaa uumuu danda'as jedhamee jira.